Dinni nuuf yaadu sama gaarummaatu nuuf ta'e kanuma baduu keenya eegee mataa buuseen kaane humni gargaarsa keenya walii dhufe waa kabajamoo fi jaallatamoo maatii Waaqayyoo bakka jirtan maratti nagaan keessaa keenyaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin haa qaqqabu. Faarsaa gurmuu faarfattoota Yidiidiyaatiin qophaa'ee ilaalchisee hoogganaa kutaa lallabaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'an akkasuma miseensa koree olaanaa gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa kan ta'an luba Saameel Taaddasaa wajjin gaaffiif deebii taasisnaa hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan waamicha keenya isin duraan dursitanii waamicha keenya fudhattanii gaaffiif deebii nu waliin taasisuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif guddisnee isin galateeffanna. Isinis gurmuun faarfattoota Yidiidiyaa na kabajdanii gaaffiif deebiidhaaf yeroo kana waan naalattaniif Waaqayyo isin eebbisuun jedha. Faarsaan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaatiin hojjetamaa ture xumuramee sadarkaa kana irra ga'uu isaatiif gammachuu akkamiin isinitti dhaga'ama? Amantoota keenyaafis ergaa isin qabdan maalidha? Amantoonni keenya gaafachaa turan walitti qabee kan deebisuudha. Gatii kanaatiif Waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Faarsaa haaraan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaatiin hojjetame kun otoo hin hojjetamiin dura sochii akkamiitu ture faarsaa maxxansiisuudhaaf? Kanaan dura maxxansiisuudhaaf sochiin garaagaraa gaggeeffamaa tureera. Sochii gaggeeffamaa ture keessatti milkaa'inni argamuu hin dandeenye. Karaa obboleessa keenyaa Bishoof Mangistuu fi karaa obboleessa keenyaa Wannam Goorgisiin faarfannaan akka ba'u yaaliin guddaan taasifameera. Garuu haa ta'uyyuu malee immoo faarfannaan amma ba'u kun hundumaaf deebii ta'a jedheen yaada. Akka Bahaa Wallaggaatti damee waldaa Laqqamtee irraa kwaayiriin itti dabalamee walitti akka ba'u taasifameera. Faarsaan amma hojjetame kun rakkoo kanaan dura nu mudachaa ture karaa qulqullinaas haa ta'u karaa qindoomina meeshaa nu mudachaa ture ni fura jettanii yaaddu? Faarfannaan amma ba'e kun rakkoo kanaan dura jiru ni fura jedhee yaada. Maaliif hojjettanii faarfannaan amma ba'aa jiru kun akka kutaa lallabaa sadanitti walitti qindaa'ee ba'a waan ta'eef baay'ee gaarii ta'ee dheebuu keenya isa kanaan dura hin deebisa kan jedhu amantaa akkasiin irraa qaba. Faarsaa kana kan kanaan dura hojjetaman irraa maaltu adda isa taasisa? Ba'aan irraati kan adda isa taasisu kutaa lallabaan sadanuu walitti dhufanii faarfannaa kana baasuu isaaniiti. Akka nuuni hubannutti immoo hojimaatuma Waaqayyootiif malee Wallaggi sadanuu tokko jennee waan amannuufi kanatti baay'eetti gammanneerra baay'eetti quufneerra. Faarsaan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaatiin hojjetame amma xumuramee qilleensarra ooluuf jechaa jira. Kanaaf amantoonni keenya maal gochuu qabu? Faarsaa hojjetame kana ilaalchisee dhaamsa inni gurmuu Yidiidiyaadhaan qophaa'ee ba'aa jiru kana amantoonni keenya sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti akka isaan gadhiisuu hin qabne akka isaan sanaan fayyadamuu hin qabne feesbuukii irratti yuutuubii irratti sooshaal miidiyaa kamirratti illee akka isaan hin fayyadamne karaa waldaa kiristaanaa keenyaa dhorkaadha waan ta'eef hundumtuu kana baree akka kanarraa of qusatu maqaa Yesuusiin adaraa jedha. Faarsaan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaatiin hojjetame xumuramee qilleensarra ooluuf jechaa jira. Kanaaf amantoonni keenya bakka garaagaraatti argaman faarsaa kana ilaalchisee maal gochuu qabu jettu? Dirqamni amantoota keenyarraa eegamus maalidha? Inni gurmuu Yidiidiyaa kun yeroo maxxanfamee ba'u amantoota keenyarraa dirqamni eegamu tokko faarfannaan kun ba'ee yeroo inni qilleensarra oolu hundumtuu bitee akka faarfannaa kana jajjabeessu gara fuulduraattis faarfannaan kun kanaan dhaabatu otoo hin taane itti fufiinsaan akka ba'uu fi hundumtuu kanarratti gumaacha isarraa eegamu hundumaa akka gumaachuu adaraa jecha faarfannaan kun immoo gaafa ba'ee jedhu immoo dirqamni hunda amantootarra jiru feesbuukiidhaan yuutuubii irratti
sooshaal miidiyaa irratti akka isaan gadhiisanii akka hin taane faarfannaan kun akka qilleensarra hin oolle akka of eeggannoo taasisan akka waldaa kiristaanaatti maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhadha. Faarsaan albeema jalqabaa gurmuu faarfattoota Yidiidiyaatiin qophaa'ee hojjetamee xumurameera. Faarsaa kan hojjechiisuudhaaf akkuma beekamu gargaarsi iddoo biraadhaa kan godhame hin jiru. Gargaarsi yookaan baasiin faarsaa kan hojjechiisuudhaaf ba'e amantootuma keenyarraa walitti qabameeti. Kanaaf gara fuulduraattis lakkoofsa itti aanu maxxansiisuudhaaf maaltu godhamuu qaba jettu? Ba'uu aarsaa guddaa, aarsaa baay'ee nama gaafata, aarsaa baay'ee nama kaffalchiisa. Gatii kanaatii fi amantoonni keenyas kana baranii tumsa barbaachisaa ta'ee faarfannaa albamii lammaffaa ba'u irratti akka isaan godhan irraa eegnaa jechuudha. Waaqayyo immoo karaa hundumaatiin nu gargaara. Faarfannaan inni jalqabaa albamiin inni tokkoffaa ba'ee qilleensarraa ooluuf jedha. Inni lammaffaa immoo akka ba'ee qilleensarraa ooluu fi hundumti isaanii faarfannaa amma ba'ee kana bitatanii hirmaataa eebba kanaas ta'anii faarfannaa kana gara fuulduraatti itti fufisaan akka ba'u isaanirraa wanta eegamu hundumaa akka isaan gumaachan adaraan jedha. Akeekkachiisa amanaan kamiyyuu faarfannaa kana akka hin qoonne feesbuukii irratti, yuutuubii irratti, sooshaal miidiyaa kamirrattiyyuu akka hin qoonne maqaa Yesuus Kiristoosiin hin akeekkachiisna. Gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa quunnamuu yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa 9213132 ammas lakkoofsa bilbilaa 9274610 imeelii yidiidiyaa@gmail.com feesbuukii Yidiidiyaa waldaa ergamootaa telegiraamii Yidiidiyaa waldaa ergamootaa yuutuubii Yidiidiyaa waldaa ergamootaa jechuudhaan quunnamuu dandeessu. Tole afeerraa keenya simattanii nu wajjin gaaffiif deebii taasisuu keessaniif guddisnee isin galateeffannaa. Na kabajdanii gaaffiif deebiidhaaf waan affeertanii fi Waaqayyoo isin eebbisuun jedha. Bara jiraattan hundumaa Waaqayyoo hojii hojjettan hundumaatti isin milkeessuu maqaa Yesuusiin eebbifama. Egaa gaaffii fi deebii hoogganaa kutaa lallabaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'an akkasuma miseensa koree olaanaa gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa kan ta'an Luba Saamu'eel Taaddasaa wajjin gaaffii fi deebii taasisnee asuma irratti raawwata. Gaaffii fi deebii taasisneerraa waan hedduu akka hubattan abdii guutuu qabna. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif galatooma. Sicharbina kan kana caalu Yesus nu agarsiisa warra nu morman hunda isaanii injilbeeffachiisa yeroo mul'annu ga'ee jira ol baana gaaratti